nuti wal jaalannee ilaalcha inni diiniif qabuu fi jabina inni diin irratti qabutu qalbii tiyya na booji'ee akkaan isa jaaladhu na taasisee innilleen diinuma kiyyaaniin na filatee ani biyyaan ala jira inni biyya keessa jira amma ammoo jiruutee nagara halaalitti deeffachuu barbaannaa garuu waan takka danqaa nuti ta'e wanni suni maalidha maatiin kiyyaafan illeen gabbara malee akka heerumu hin barbaadan inni garuu gabbara kafalee ana na fuudhuu fedhii hin qabu gama shari'aatiin na fuudhuu barbaada yookiin akka shari'aatti nikaa fiiradha malee ani gabbara hin kafaluu jedheetiin na dide mee obboleettii tiyya maal naan jettaa komantii har'aa fi yeroo hedduu naa barreeffamudha waan isiniin jedhe assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu awwalan private keessan iccitii keessan fuulduraafuu isiniin jedha live irratti illee dhuftanii nama hin gaafatina komentii illee publikaati dhuftanii komentii irratti hin barreessina anama kana akka deebisu kana taasise asiin dura rabbi jedhee nama qabutu jira kanaafin wayitii anama fakkeenyaaf viidiyoo kana dalagu viidiyoo kanaan itti yaadee waa wayii study godhee malee hin dalagu wayita san iccitii nama sanii yookiin immoo waan namni sun yaade qalbii isaa keessa diingata irra bu'uu danda'a wayita san namni kuni gara biraatti fudhateetiniin ibin jireenyi keessan jeeqamuu danda'a jechuudha isitu jireenya kiyya jeeqee jechuu danda'a ammalleeni da'awaaleen tokko hogguu namni da'awaa godhu fuudhamee akka kurreen jaarkaanii qadaadamutti matatti gala gizee takka maskiida dhayxanii hogguu ustaazni da'awaa godhu anni akkana isiniin qunnamne si ustaazni har'a waa kiyya haasa'a jaartii tiyya itti hime anumarraa haasa'aa jira waan akkasii fa'atu uuma namni hogguu waa'ee namaa kana hunda saayikooloojii akkaataa ilaalcha ilma namaa xiinsammuu ilma namaa kana hogguu xiinxalle osoo ati hin barbaadiin akka nama raayiduutti waan qalbii ta'e keessatti ati yaadde takkaan dubbachuu danda'a. Maaliif jennaan ilmi namaa kun istadii godhameetiin ilaalchi isaatiin wanni wayii lafa kaahameera waan ta'eef jechuudha. Asuma gabaabatti wanni nan isin himu awwalan rabbiif jecha wal jaalachuu fi bultiif wal filachuu waan baay'ee garaagarummaa takka qabu. Fakkeenyaaf namni tokko ana rabbiif jecha akka malee na jaalata haa jennuuti. Kazaan na fuudhuu barbaada. Yogguu inni na fuudhuu barbaade san ani garuu isan jaaladhu miira maaliitiin miira abbaa manummaatiin yookiin immoo anaaf inni waliif galuu hin dandeenyu. Wantootni anaaf isa garaagarummaa godhanii jiran. Nama kana waan rabbiif jecha jaaladhuuf jecha yoon itti heerume jaalala rabbiif jecha qabu sanii dhabuu danda'a. Namni nama tokko rabbiif jecha jaalachuun dura itti dhaabadhaati yaada. Nama rabbiif jecha jaalatte takka rabbiif jecha malee jibbuu hin dandeettu. Akka shari'aa musliimaatti jechuudha. Rabbiif jecha jibbuuf immoo namni sun yookaan amantirraa bahuu qaba yookiin immoo bid'aa beekamtuu fokkattuu ta'een gadi dhufuu qaba. Kanaan alatti fedhii keetitti waan inni siin galiniif ilaalchaan waan garaagarummaa qabdeef jaalalaan waan si miidheef deebitee rabbiif jecha jibbuu hin dandeettu. Gaafa deebitee rabbiif jecha jibbuu hin dandeenye immoo daangaa biraa tarkaanfattee obbolummaa rabbiin jidduu keenya jiru tana balleessitaa jechuudha. So kanaaf nama tokko shari'aa musliimaallee laalladhaa jetti. Dubartiin nama hin jaalatin itti akka hin heerumne dhiirrillee nama hin jaalatin akka hin fuunetu jiru. Waja'alnaa beeynakum mawaddata wa rahmaa jedhe rabbi quraana keessatti jaarsaa fi jaartii jidduu jaalalaa fi rahmata mawaddaa jechuun kuni hundee jaalala namni dabartee lubbuu wayii waliif kennu jechuudha. So kanaan wal qabatee nama tokko yoo jaalattanii haala amala isaa diin isaa jaalattan itti heeruma yoo miira abbaa manummaatiin nama san qeebaluu dandeettan. Jaalalli gosoota hedduu qaba. Karabbiif jecha jaalatantu jira, obbolummaatu jira. Ammallee akkanumatti nama tokko fiizikaaliidhaan viidiyoodhaan waan harkitee walitti dhiheenan kaatarii goriilee garaagaraa qaba. Miira osoo hin ta'in dhugummaa jaalalaa onnee isaan keessa dubbisa. Nama san boru jireenya waliin horadhee itti fufuu ni danda'a. Ilmi irraa horuu ni danda'a. Waan kana abola itti dhaabadha yaada. Itti aanee waa'ee gabbaraatiin wal qabatee gabbarri akka shari'aa musliimaatti hin jiru. Gabbarri akka shari'aa musliimaatti hin jiru jechuun immoo dubartiin takka bilisaa jechuu miti. Namni hedduun bakka kanatti hin dogoggora. Shari'aadhaan wal fuuna, shari'aadhaan heerumnaa jechuun akkanuma dubartii takka firii giiftiidhaan nikaahuma namaa hidhanii namaa kennanii miti. Waan kana xiinxalaa guddaa osoo gootanii gaariidha. Inuma bal yoo xiinxalinee ilaalle gabbararra mahriin gizee takka kabaja dubartii haalli inni itti ol kaasu ni jira jechuudha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam haala kaminuu ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam dubartii takka firiilii nikaa hidhaniin beekan at least itti akeekan malee yooma namni sunuu rakkataa ta'ee yeroo sanitti ka qabeenyi hin jirre ka mallaqni hin jirre ka mallaqni vaaliyuu guddaa qabu
bu'aa bahii hedduu haala deemii suwaaka ciradhu jechuudha. Deemiitii gartee itillee takkittii irra qabdu ciiftu san dhaqii gurgurii isiidhaan si hidha jechuudha. Kana jechuun yoo bara sahaabota haala mallaqni hin jirre saniini firii dubartiin takka hin hidhamin ammalleen hagasuma ol jabaata jechuudha. Haala amma nuti irra jiru kana irratti wanti achirraa qiyaasa kaa'uu kan dandeettu taate jechuudha. So kanaaf wanti namni gabbara jedhan akka waan dubartiin gara shari'aatti firii taateetti namni ilaala. Ammallee gaafii isin gaafachuu qabdan namni tokko gama shari'aatiin gaafa nikaa isin hidhate gama shari'aatiin nikaa isin hidhadha yoo jedhe gama shari'aatiin na bulchuu dandeettaa gaafadha. Aadaan aadaadha gara shari'aatiin yoo nikaa hidhate gara shari'aatiin si bulchuu danda'a. Gara shari'aatiin si bulchuu danda'a wayita jedhu nyaata kee dhugaatii kee si dandahee ka biyyarraa sin baasne ifaajee waan hunda si dandahee mana galchee akka gartee shari'aan dubartii takka horadhu jettutti si horachuu danda'a. Kuni gaafii kiyyaa fi kee itti aanee immoo namni tokko gara shari'aatti wayita ka heerumu taate haadha abbaan namaa ulfina qaba baay'isan ulfeessuun haadha abbaa namaa kabajuun gabbarri yeroo booda mallaqatti jijjiirame malee hundee akka aadaa Oromootti ulfina jechuudha. Gabbara jechuun ulfina haadhaa fi abbaa godhamu. Amma abbeeraa eessuma maali jedhanii abba torba lakkaa'atanii birriilipsii 12-15 jedhan kun waan hin barbaachifne kun israafallee karaa biraatiin. Laakiin garuu haadhaa fi abbaan namaa obboleessi namaa baay'isalfi kabaja qaba. Ilmi namaa damee qaba waan ta'eef jechuudha. Haadhaa fi abbaa namaa kabajuun akkuma jirutti. Gama shari'aatti illee haala kabajuu qabu takkaan kabajuun homa jiraati. Laakiin garuu waan inni hin dandeenye ayisuuziitti qabachuu, mootoreetti qabachuu waan garaagaraa ati fidi jechuun kuni gama shari'aatiin waan hin danda'amnedha jechuudha. Itti aansuudhaan immoo wanni naan gaafadhu takka mahriitu jira. Mahrii dubartiin takka haga feeteetti qabachuu dandeetti. Mahrii baay'isal dubartiin hagana si ta'a haganaan heerumuu danda'a jetteetiin isiirra jira. Shari'aa firdi beetii irratti yeroo ammaa kana mahrii maakisimamiin hagana kana olitti hiniin wanni jedhamu hin jiru. Haa ta'u garuu mahriin waan baay'ee murteessaa fi mataa dhalleedha nikaaha keessatti. Horii yoo ta'e horii 3 horii 4 horii 1 ta'uu danda'a. Mallaqa yoo ta'e mallaqni sun akkasitti hammanamee akkasitti lafa kaa'amuu danda'a. Kanaan alatti garuu dubartiin takka gama shari'aatiin fuudhamti jechuun akkanumatti osoo mallaqa guddaan baasiin fuudhamti miti. Mahriin fakkeenyaaf biyyoota Saudi Arabiyaa fi biyyoota Kuwait maalii kana keessatti hin argitan. Warqii gurguddaatu godhamaa fi qarshii doolaara 20,000, 30,000, 10,000, 5,000 doolaara jechuudha. Within seasonii kan isaan kafalanii jiran Google gochuu dandeettan isinii galee mallaqni isaan baasan kan wayita kana maal ta'a guddaa ta'a jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf amma jaarsa kiyyatti heerume haa jennu kazaan rabbiin hin godhini waliin jiraachuu dadhabe bakka sababaan ala nama kana jibbee qalbiin tiyyana jibbite waliin jiraachuu immoo hin danda'u. Nama tokko yoo hin jaallate waliin jiraachuun khatara. So kanaaf nama kanaan adda bahuu barbaade inni immoo abadan addaan bahuun barbaadu anana dhiisuun barbaadu. Angaruu waliin ife waliin jiraachuu naan taane yoo ka ta'u taate maal godha akka shari'aa islaamatti faskhii gaafata. Faskhii gaafachuuf mahrii deebisuu jira jechuudha. So kanaafi yooni gabbarri kan jiraanne taate mahrii bakka kana jira. Mahrii kana immoo haala ati jetteen waan kana gochuu haadha abbaa namaatiif immoo kabajaa gochuu lakkii mahriilleen kafaluu haadha abbaa namaallee hin wanni jedhu rabbiif jecha si jaaladha diinkeetiin fedhee ati ala jirta mallaqa keellee waan takka namni awwala wayita namatti dhufu namni mallaqa kee fedha namaan jedhu hin jiru namni mallaqallee nama gaafatu hin jiru gaafa ni kenni sirra bu'erraa immoo waan dalayduu fi waan itti baafte waan hundaa isaan mari'achuun mataa keetti irra jirti li'annahu ati qabeenya isaatu waan ta'eef jechuudha. Even biyyatti galee yoo sin jedhe biyyatti galuudha duniyaa san fidii kottu yoo sin jedhe fiddee dhaquudha. Maaliif naqattoon harka keetii already baheera waan ta'eef jechuudha. So kanaaf tokkoffaa namni kun shari'aadhaan si bulchuu danda'a. Si jiraachisee waan ati nyaattu waan ati dhuydu bakka ati jiraattu waan hunda si danda'uu danda'a. Akka shari'aan jedhu sanitti. Itti aane mahrii hoo maal yaadde? Itti aane kabaja haadha abbaa keetiitiif hoo maal yaadde? Amma abbeerota maal mahriin biraa wanni gabbarri sun achuma haa ta'u kana gaafadha. Ammalleen mallaqa nan gaafatu mallaqa hiyyan fedhu namni badhee dhufee mallaqa nama gaafatuu fi mallaqa nama fedhu hin jiru. Laakiin garuu yeroo booda garri ati geessitu hin jiru obviously kun beekamaadha jechuudha. Kana laalladha. Yooni dogoggoree nafsiyaaf shayxaana irraati yoommoo haqa qunname kun oma rabbiin guyyaa kanan dubbattanaan jedhe assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.